Sirna geejjibaa ammayyeessuun Smart Adaamaa dhugoomsuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Dooriin. Dhaabbanni teeknooloojii Swift konkolaattota humna elektirikaatiin hojjetan 3,000 magaalaa Adaamaatti hojii jalqabsiisuuf bulchiinsa magaalichaa waliin waliigaltee mallatteesse. Sirna sanada waliigaltee mallatteessuu kanarratti argamuun haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii akka jedhanitti konkolaataan elektrikaan hojjetan kunneen gama faalama qilleensaa hambisuu fi baasii qusachuutiin faayidaa qabaachuu cinaatti magaalitti ammayyoomsuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Konkolaattonni elektirikaa bu'aa guddaadha kan isaan qaban. Gam tokkoon jijjiirama qilleensaa qolachuudhaaf fooyyessuudhaaf keessatti gahee qabu. Green economy kan jedhu kana fiduu keessattis gahee olaanaa qabu. Gama biraatiin immoo qusannaas amma boba'aadhaaf namni tokko birrii guddaadha kan baasu ji'atti. Kan waajjiraa ilaalle ji'atti boba'aadhaaf baasiin nuti baasaa jiru baay'ee guddaadha. Inni kun immoo salphaadhumaan charjii qarshii 100 fa'iitiin torbee tokko kiiloomeetira baay'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Magaalaa kana keessa yoo ta'e torbee tokko tajaajiluu danda'a jechuudha. Bakka bu'aan dhaabbata Swift teeknooloojii obbo Biruuk Ashabbir dhaabbatichi rakkoo geejjibaa furuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu ibsuun akka magaalaa Adaamaatti waggoottan 3 itti aanan keessatti konkolaattota humna elektirikiin hojjetan 3,000 ta'an dhiyeessuuf waliigalteen mallattaa'uu himan. Swift teeknooloojiin tajaajila geejjibaa teeknooloojiin deeggarame kennuuf dhaabbata hundeeffame rakkoo gama geejjibaatiin magaalota keessatti mul'atu furuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Adaamaatti ኤሌክትሪካል ፕሮጀክት የስፔስ ወሊገልቲ መረታየር በማቅረብ ተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት በሂደት ላይ እንገኛለን። እዚህ አዳማ ከተማችን ላይ ለታክሲ አሽከርካሪዎች የማቅረብ ነው አንደኛው ዛሬ የተፈረመው ውል። ታጃጅለ ሊቂ ዴሱዳን ነሞኒ በከ ቶኮቲ ከፈላኒ ቢተቹ እንደንደኝ ፈየደሙ አከታኒፍ ባንኪ ወጂ ገምታ ኦሮሚያ ወሊን ከን ወጀተን ተው ሲብሰኒሩ እነዚህ መኪኖች ተጠቃሚው ጋር ለማድረስ ኮንኮላቶ ተከኒን ፈየደምቶ ተገረደቀፊሱ ገማ ፋይናንስ ኢንተግሩ ባንኪ ወጂ ገምታ ኦሮሚያ ያንን ስዊፍት ቁጠባና ብድር ደግሞ ለማገዝ ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ እንደዚሁ ከኛ ጋር አብሮ እየሰራ ይገኛል።